Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenne ta'an sun oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa keenya kun biiftuu Oroodha keessanii jajjabeeffadha laayik sheer godhuu hin dagatina kallattii mangara mata duree oduu amma qabadhe yeroo dabru oduun jalqaba. Itoophiyaan akka Afrikaatti xiyyeeffannaa haleellaa saayibarii yookaan taargeetid ta'uun beekamee jira. Akka Afrikaatti sadarkaa tokkoffaan biyyi haleellaan saayibarii irratti raawwatamu Itoophiyaa jedhamtee jirti. Torbaanitti yeroo 11,000 haleellaan saayibarii Itoophiyaa irratti raawwatama jedhamee jira. Dabalata odeeffannoo kanaa qabadhee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru cimee itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwatu loltoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisuun Oromiyaa bakkoota garaagaraatti miidhaa guddaa dhaqqabsiisaa kan jiruu fi magaalota Oromiyaa hedduu to'ataa jiraachuun beekamee jira. Mootummaan immoo faallaa kana humna lafootiin haleellaa waraana bilisummaa Oromoo dura dhaabbachuu kan dadhabe humna qilleensaatiin yookaan immoo diroonidhaan haleellaa guyyaa kaleessa namoota nagaa irratti raawwatee miidhaa guddaa dhaqqabsiisuu fi qabeenya hedduu barbadeessuu odeeffannoo nu ga'ee jira. Dabalata odeeffannoo kana isiniin kenna. Oolmaa Oromiyaatti wal qabatee odeeffannoo ammee hedduu qabannee jirra isin biraan geenna. Guutuu oduu kanneeniitiif kan biroollee qabannee jirra. Guutuu oduu wajjin isin wajjin kan turaani bariisoo ganamooti guutuun oduu akka itti aanu kanatti wal duraa duubane isiniif dhiyaata. Itoophiyaatti torbaanitti haleellaan saayibarii 11,000 akka raawwatamuu fi Itoophiyaan immoo xiyyeeffannaa haleellaa saayibarii biyyoota Afrikaa akka taate gabaafamee jira. Sababa hubannoo namtolcheen haleellaan saayibarii Afrikaatti hammaachaa dhufe Itoophiyaan xiyyeeffannaa haleellaa kanaa ta'uun himamee jira. Walumaa galatti sababa babal'ina hubannoo namtolchee yookaan immoo artificial intelligence fi ce'umsa dijitaalaan haleellaan saayibarii ardii Afrikaa irratti hammaachaa jiraachuu fi Itoophiyaan ardicha keessa biyya hunda caalaa irratti xiyyeeffatame ta'uu yookaan immoo taargeetii taate ta'uun gabaafamee jira. Gabaasa nageenya saayibarii bara 2025 checkpoint software technology baaseen ardii Afrikaa torbanitti giddu galeessan haleellaan saayibarii kumni sadii akka isaa mudatu ibsuun as keessa haleellaa baay'een Naayijeeriyaa mudachuu miidiyaan Afrikaa kibbaa Afrikaan gabaasee jira. Itoophiyaatti torbaanitti giddu galeessan haleellaan 11,000 akka irratti raawwatamu himamee jira. Haala kanaan Itoophiyaan biyya haleellaan kun irratti xiyyeeffate ta'uudhaan biyyoota Afrikaa irraa dursarra jirti jedhamtee jirti. Oduun itti aanu Oromiyaa bakkoota garaagaraatti humnoonni mootummaa barsiisota irratti dhiibbaa fi akkasumas dararaa garaagaraa raawwachaa jiraachuun gabaafamee jira. Bakkoota garaagaraatti barsiisota maqaa garaagaraa itti maxxansuudhaan kan mana hidhaa geessuu kaan immoo doorsisuun bilisummaa dhoogganii rakkisaa akka jiran odeeffannoon bakkoota garaagaraa irraa ba'aa jiru ifoomsee jira. Haaluma kanaan humnoonni mootummaa godina Baalee Bahaa aanaa laga hidhaa ganda Addeelletti mana barumsaa cufuun barsiisota mana hidhatti guuruun dhagahamee jira. Mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa cufuudhaan barsiisota hunda walitti qabuudhaan gara mana hidhaa aanatti geessanii hidhanii jiru. Kanarraa kan ka'e hawaasni naannichaattiif yookaan gandichaattiif barattoonni mana barumsaa hiriira bahuudhaan barsiisota badii malee hidhaman kana akka gadhiifaman gaafatuun sagalee ta'aniif jiru. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru cimee itti fufee jira. Lolli tibbana haala adda ta'een bakkoota hundatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa kan jiru yoo ta'u waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota garaagaraatti lola deemaa jiran kana irratti loltoota mootummaa hedduu hojiin ala taasisuun injifannoo irratti argatu itti fufuu yeroo beeksisetti mootummaan immoo waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa raawwataa jiru cimsee hanga funyaan Finfinneetitti dhiibee dhufuun isaa kan isa yaaddessee fi haleellaa kana qolatuuf immoo humna qilleensaallee deeggaramuun haleellaa kan jalqabe ta'us maddeen odeeffannoo bakkoota garaagaraa irra ba'an ibsanii jiru. Haaluma kanaan mootummaan haleellaa diroonii bakkoota garaagaraatti kan raawwate yoo ta'u haleellaa diroonii waraana bilisummaa Oromoo irratti raawwadhe maqaa jedhuun bakkoota garaagaraatti raawwateen lubbuu namoota nagaa hedduu qabeenya uummataa konkolaataa manneenii fi akkasumas kan biroollee hedduu mancaasuu odeeffannoon maddeen garaagaraa irraa nu ga'an ibsanii jiru. Kun akkuma jirutti ta'e waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa kibba lixa Shaggara aanaa Sooddoo Daajitti loltoota mootummaa irratti haleellaa raawwatuun miidhaa guddaa dhaqqabsiisuun injifannoo argatu guyyaa kaleessaa beeksisee jira.
Aanaa Sooddoo Daacii magaalaa Tarree jedhamtutti seenuudhaan buufata loltoota mootummaa irratti haleellaa raawwateen loltoota mootummaa hedduu addunyaa kanarraa godaansee hedduu madoodhaan adabuun injifannoo irratti argatu odeeffannoon gamasirraa nu geette ibsitee jirti. Kana hordofuudhaan mootummaan Bilxiginnaa dirooniidhaan haleellaa raawwatee jira. Haleellaa diroonii kana kan raawwate erga waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa raawwatuudhaan magaalattii gadi dhiisee bahee booda yoo ta'u, mootummaan Bilxiginnaa ammoo waraana bilisummaa Oromoo haleellaa jechuudhaan magaalattii irratti dirooniidhaan haleellaa raawwateen namoota hedduu irratti miidhaa qaqqabsiise, konkolaattota hedduu akka mancaasee fi qabeenya uummataa hedduu barbadeessu maddeen odeeffannoo gamasirraa bahanii ibsanii jiru. Kun akkuma jirutti ta'e waraanni bilisummaa Oromoo achuma giddugala Oromiyaa Shawaa Bahaa aanaa dugdatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwatee loltoota mootummaa irratti miidhaa qaqqabsiisuu beeksisee jira. Sadaasa 18/2025 aanaa dugdaa ganda Tuuchii Sumayyaan iddoo addaa Ashawaa jedhamutti gara galgala haxxee hidhuudhaan haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa irratti qaqqabsiisuu odeeffannoon nu gahee jira. Humnoota mootummaa uummata nagaa irratti rakkoo garaagaraa geessisaa turan, dararaa fi akkasumas doorsisa garaagaraa uummata irratti raawwataa turan haxxee itti hidhuudhaan haleellaa irratti raawwateen 3 battalumatti addunyaa kanarraa yoo godaansisu 2 madoodhaan adabe kaaniin immoo bittinneessuun baqachiisee injifannoo irratti argatu odeeffannoon gamasirraa nu geette ibsitee jirti. Waraanni bilisummaa Oromoo kaaba Oromiyaatti tibbana fufteedhaan bakkoota garaagaraatti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwataa jiru cimsuudhaan injifannoo argataa jiraachuu beeksisee jira. Kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Baatetti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa kan qaamattii fi kan lubbuu loltoota mootummaa irratti qaqqabsiisu odeeffannoon gamasirraa nu ga'e ibsee jira. Haleellaa kana kan raawwate guyyaa tokko dura yookaan immoo Sadaasa 19/2025 yoo ta'u, haleellaa naannoo magaalaa Baatee iddoo addaa Qoramaa fi Coobii jedhamutti haxxee hidhuudhaan haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen 4 battalumatti addunyaa kanarraa godaansee 5 madeessuudhaan kan hafte baqachiisuu fi bittinneessuun injifannoo irratti argatu odeeffannoon nu gahee jira. Yeroo waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa raawwatetti dhukaasni guddaan deemaa kan turee fi dhukaasni kun yeroo dheeraaf gaggeeffamaa turuu irraa kan ka'e kaabinoonni kaadiroota fi caasaaleen mootummaa walumaa galatti baaraguudhaan namoota hidhaa keessa turan 28 ol hidharraa gadi dhiisuun maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasanii jiru. Haaluma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba bahaa Oromiyaa Arsii Bahaa aanaa Jajuutti haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa qaqqabsiisuu odeeffannoon gamasirraa nu geette ibsitee jirti. Haleellaa aanaa Jajuu ganda Tarree Ameenyaa iddoo addaa Shaachaa jedhamutti humnoota mootummaa uummata nagaa maqaa hariiroo waraana bilisummaa Oromoo waliin qabda, kaaniin immoo gibira kaffaluu didde jechuudhaan uummata walitti qabdee dararaa oolte irratti haxxee hidhuudhaan tarkaanfii fudhateen 2 battalumatti addunyaa kanarraa yoo godaansisu tokko madeessee tokko immoo hidhannoo guutuu wajjin booji'ee jira. Gara biraatiin immoo lola tibbana deemaa ture irratti waraanni bilisummaa Oromoo haala adda ta'een loltoota mootummaa booji'ee jira. Hedduunis gara waraana bilisummaa Oromoo dhufaa jiru. Kan viidiyoo irratti argitan kun loltoota mootummaa waraana bilisummaa Oromoo harka galanidha. Isaan kunniin warra carroomanidha. Hedduun immoo carraa kanas argachuu hin dandeenye. Loltoonni booji'amanii gara waraana bilisummaa Oromoo dhufan kun akkaan baay'atu irraa kan ka'e waraanni bilisummaa Oromoo UN fi waldaan fannoo diimaa idila addunyaa rakkoo isaanii kanaaf furmaata akka barbaadan xalaadhaan gaafatee turuu isiniif gabaafnee turre. Oduu gara biraatiin immoo waraanni bilisummaa Oromoo lixa Oromiyaa godinaalee Afran Wallaggaatti magaalota hedduu to'atu odeeffannoo maddeen garaagaraa irra ba'an ibsanii jiru. Haaluma viidiyoo irratti argitan kanaan magaalota hedduu humna guddaadhaan eenyullee odoo duran dhaabbatin akka barbaadetti seenuu akka barbaadetti seenee bahuu fi akkasumas magaalonni hedduun to'annaa isaa jala jiraachuu maddeen odeeffannoo garaagaraa ifoomsanii jiru. Kun kan ta'e keessattuu lixa Oromiyaa godinaalee Wallaggaa Afran keessatti akka ta'ee fi godinaalee Wallaggaa Afran keessatti waraanni bilisummaa Oromoo humna waraana mootummaa dadhabsiisuun bakkoota hedduu akka to'ate odeeffannoon nu ga'e ibsee jira. Ragaan isaa viidiyoo argitan kanaadha. Oduu gama biraatiin ooditii qaama walabaan raayyaa ittisa biyyaa mootummaa irratti taasifameen hir'inni guddaan argamuu fi mul'atuun gabaafamee jira. Ooditii qaama walabaan humna waraana mootummaa irratti akkasumas haala waliigala waraana mootummaa irratti raawwatameen hir'inni guddaan kan argame tokkoffaa humni namaa hir'ina 100,000 agarsiisu akkasumas lammaffaa hir'inni gama meeshaatiin mul'ate rasaasa qofarratti miliyoonni 40 hir'inni akka mul'ate gabaafamee jira.
Maddeen odeeffannoo garaagaraa ragaa kana kan ifoomsan yoo ta'u kan biroollee hanqinni akka jiru beekamee jira. Kanarraa kan ka'e mootummaan bilxiginnaa rifaatuu keessa kan galee akka ta'es maddeen odeeffannoo garaagaraa ifoomsanii jiru. Oduu biyya alaatiin pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp kantiibaa Niiyork haaraa filatame waliin wal arganii mari'atuuf akka deeman himamee jira. Pirezidaanti Tiraamp kantiibaa Niiyork haaraa filatame Zohraan Mamdaanii waliin Waayit Haawusitti wal arguudhaan waliin mari'atuuf deeman jedhamee jira. Arrabsoo fi jechoota walitti darbachuu yeroo filannoo magaalattii jidduu isaanii deemaa ture booda yeroo jalqabaatiif Waayit Haawusitti wal arguu fi waliin mari'atu akka deeman himamee jira. Namni umriin isaa ganna 34 Zohraan Mamdaaniin Dimokiraatik Sooshaalistii filannoo tibbanaatiin kantiibaa magaalaa Niiyork ta'uudhaan kan filamedha. Zohraan Mamdaaniin filannoon dura magaalattiin ala beekamtii guddaa kan hin qabne yoo ta'u amma nama akka biyyoolessaatti maqaan dhahamu tahee jira. Tiraamp kantiibicha haaraan wal arguuf akka gaafate kan himame yoo ta'u walgahiin kun waajjira mootummaa Oval Officetti taa'ame jedhamee jira. Kantiibaan haaraan pirezidaanticha Waashingitanitti yoo argu waa'ee nageenya uummataa, diinagdeen of danda'uu fi humna tajaajila dhiyeessii bu'uura jireenyaaf kaffaluu danda'u jiraattonni Niiyork miliyoona 1 isa filatan irratti mari'atuuf jettee jirti dubbii himtuun Dooraa Piikii. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota Biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadhe kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamoodha. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan immoo hawwii kennaa. Nagatti nu turaa.